salphatti maallaqa argachuu ni dandeessa yoo karaa sirrii hordofte. Har'a karaalee 5 salphatti kan maallaqa itti argattuun siif hima. Kan shanaffaan hedduu jaba. Amma dhumaa dhaggeeffadhu. Na hordofi. Akkam jirtan kun chaanaala Mirqaansaa Entertainmentiiti. Baga nagaan dhuftan subscribe godhaa. Takkaffaa hattuu jabduu ta'uu karaa salphaan hati ni argatta. Bifa kanaan. Eega siigaa shiree teessee waan hojjette nyaatta. Kan lammaffaa kadhachuu. Akkuma beekamu ammaan tana dalagaa sirriidhaa tan hedduu babal'attee jirtu yoo ta'u, kanaanis salphatti maallaqa argachuu ni dandeessa. Karaa kanaan kadhattee. Hiyyeessa horiin qabne dura fiiratu jibbaa fiirarraa akka dhabdee maaf eeggatta ka'ambaa haamilee tee cimsii tattaaffii jajjabaadhu anaafi فيس ربما خيبتدو قافاتي خاتي قهوف قلما يدي خاصة mana firra gurguru namni maallaqa barbaadu mana keessa waan godhuun qabu mana kee gurguri ittiin qamay bifa kanaan. A few moments later. Ya nama jirunti hammate obusi guyto korabata akadite wahin haftu rabbin si fida formata hiya din obsan jiradu jirenya obsan mohata jabadu obsa barechi dunya kormata mudi jabe fadu jabadu ti osi rakosi kunamtes obsu mandabarsi gajatin demini olkabadu mata sifdir mata rabbin motichi motota gajatin demini olkabadu mata sifdir mata rabbi. Kana afuraffaadha viidiyoo nuti gadhiisnu daawwachuu chaanaala subscribe godhuudhaan akkaawuntii kee nuuf ergi bifa kanaan. Aku mame, la Mirqaansaa la video kan lakkisee jira la. Wallahi la. Yoom galakkise? Ammaan tana kan lakkisan. Hay hawwata feetiin seena kaanis. Seeni laal. Kan entertainment mi ko? Dawwalloo fi dawwalloo. Mee dawwalifa. Dafi ani isaan keessa kan ilaala. Dafi ilaaleeti maallaqa isiniif neena jaanii bar. Hello. Mirqaansaa Entertainment mi?
Ammaan tana viidiyoo teessan agarree turre. YouTube irratti agarree turre. Viidiyoo meeqa laalte? Dilaa hedduudha. Hunda laaleetiin jira. Viidiyoo shan laalee shanirra meeqa kafalta? Viidiyoo shaniin laale shanirra meeqa kafalta? Akkam? Galatuma waan laattaniif haadhuun qabu Duba maallaqa nu erge haa. haadhuun qabu subscribe godha akka natti Aboo? Kan yaa rakkataa dhiibifuu. Kan shanaffaa fi irraa dhumaa kan hedduu itti milkooytu ilmoo ollaa keetii hati. 500,000 gaafadhu bifa kanaan. Lolinaati. Baaqalawaas waan hedduu takkaan siif ta'a. Huccuu siif hin bita. Mana rifeensaa siin geessa. Paappaa hunda geessinis taphachiisaa yaa. Hello, Yusuf. Yusuf himi? Nagaa? Mucaan kee harka keenya keessa jira. Mucaan kee harkachuu barbaadde qarshii 500 amma akkaawuntii tanarra naqe akkaawuntii tanarratti dafi. Walla maal jechuun walla jechuun? Hayyee? Anu guddisuu dadhabee rabbi irraa harkattaan agar gaariin maal jechuun lubbuu mucaa keetiin fedhuun? Aboo gallakkisaa sana. Adeero fayyaan qabdu wallaahi salphatti maallayni hin argamu. Huurki dadhabi hojjedhu ni argatta. Akkasitti ni milkooyta. Viidiyoon isiniif taanaan laayik godhaa. Kun intarteementiidha. Subscribe godhaa. Saahiba kee maallaqa barbaadu saniifis sheer godhi meeshin godhi. Amma viidiyoo biraatiin walitti eebnutti nageetti.